Nagaa qasniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa nagaa keessanii ani baay'eetti nagaa koodha illee immoo akka nagaa tan abdiif amantiin qaba waaqayyoo biraa biyya Dubaayitti kun hoggannaan bishaan daakuu mee warri bishaan daakuu dandeessan dandeettii bishaan daakuu qabdani wanti irratti naa barreessadhaa bishaan daakuu hin dandeenya naan jedhaashi. Beewar bishaan daakuu dandeessan dhugaa bishaan daakuu hin dandeenya warri jettanii wanti alaa kaa dhugaa kun warra Dubaayii bishaan daakushi gannaani. Nagaan gooftaa saniif haa ta'u immoo wanti alaa kaa ishee warra bishaan daakuu dandeessan. Nagaa qasniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota Abbee Miidiyaa nagaa keessanii ani baay'eetti nagaa koodha illee immoo akka nagaa tan abdiif amantiin qaba waaqayyoo biraa biyya Dubaayitti kun hoggannaan bishaan daakuu mee warri bishaan daakuu dandeessan dandeettii bishaan daakuu qabdani wanti irratti naa barreessadhaa bishaan daakuu hin dandeenya naan jedhaashi. Beewar bishaan daakuu dandeessan dhugaa bishaan daakuu hin dandeenya warri jettanii wanti alaa kaa dhugaa kun warra Dubaayii bishaan daakushi gannaani. Nagaan gooftaa saniif haa ta'u immoo wanti alaa kaa ishee warra bishaan daakuu dandeessan.